harka fuunii kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya isna ga'u jecha yeroo hundaa uwiidhaan saa kanatti kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru yeroo jaalalaa keenya irraatiinis keessummaa addaa qabanneetiidha kan jiru sinis bakka garaagaraa teessanii qophii keenya irratti affeeramuu barbaadan jaalala maatii keessanii kanneen miidhamaan milkaa'inaan namoota oolmaa isiniif oolan galateeffachuu kanneen barbaadan akkasumas namoota umurii dheeraa waliin jiraatanii jaalalli isin dabarsitan namoota birootiif fakkeenya ni ta'a jettan 8331 irratti yaajaa jechuudhaan barreessuudhaan qophii keenya irratti affeeramuu ni dandeessu qophicha kan isin biraan ga'an moneeti beeksisaatii kallattiidhumaan gara keessummaa yeroo jaalalaa keenya irratti isin dabarsa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Tole mee daawwattoota keenya faana wal bariin. Tole anis Sooressaa Arpaan jedhama. Ayyee. Kan daladhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Horroo Bulluqitti. Tole mee gara yeroo jaalalaa keenya irratti maaltu si fide Sooressa? Egaa waa'ee mudannootu na fide naan. Yeroo jaalala kan irratti waan jaalan isa miidhame sana namaafis fakkeenya ta'uu danda'a. Namni irraa barachuu irraa hubachuu danda'a. Jedheen akkan miidiyaatti beekee kan dubbachiisu kan taasisu tokko sadha. Miidhama koo caala anarraa namni waa barachuu danda'a ta'a. Jedhu sanaaf gara keessatti na fide jechuudha. Tole mee nu kaasime maaltu si miidhe maaltu sirra ga'e? Jaalallee koo kana faana jalqaba haalatti wal barree isheen barattuu turte. Barattuu yuunivarsiitii Rift Valley kan damee Burraayyuu irraa baratee ture. Toonii anaaf ishee waliin bareen dura jechuudha. Yeroo kana guyyaa tokko naannoo sanarra darbaan jira mucayyoo kanan argee mucaa biyyaati. Mucaa biyyaati nan dubbisee wal dubbisnee bilbila wal jijjiirre. Bilbila wal jijjiirree haasofni addaan banasiif bilbila jedheen jechuudha. Haaluma kanaan yeroo biraa akkasumatti nan bilbilee fi haaluma jireenya haala barnootaa nan gaafadha. Haaluma kanaan bilbiluun itti fufee jechuudha. Deemsa keessa yeroo namatti deddeebitee bilbilaa softuu yeroo nageenya waa'ee barnootaa gaafattamu waa tokko sammuu keetti dhufuu danda'a. Yeroo kana deemsa keessa jaalli ishee na qabee jechuudha. Ji'oota muraasaa booda nan bilbileefi. Yeroon bilbiluu fi ammasittiin kaasee waa'ee jaala sana. Yeroo sana tasgabbooftee haasoftee tolee rakkoon qabu itti mareenaa naan jette. Yeroo sana keessi koo baay'ee gammachuun natti dhaga'ame jechuudha. Siif galaga wanta jaallatte tokko yeroo argachuuf daandii argachuuf jettu sanatti immoo keessa keetti gammachuutu dhaga'ama. Tolee itti mareedha naan jette yeroo sana bilbilaan adda baane yeroo biraa akkasuma bilbilee fi qaamaan wal argine haasofne. Haasofnee ittiin kaasee ammasii gaaffii jaalala koo fudhatte jechuudha. Gaaffii jaalala koo fudhattee waggaa tokko akkasitti waliin jiraanne jaalala. Haala jaalaatti waliin jiraanne kun egaa waggaa tokko erga jiraannee booda waggaa tokko booda hiriyyaan koo kan waliin yuunivarsiitii qofa osoo hin taane kutaa barnoota gadaanaa gajjallaatti hanga olaanaatti waliin baranne kan waliin nyaanne kan waliin dhugne yeroo rakkina bakka hundumaatti kan waliin jiraachaa turre eebbifamee biyya tureen. Eebbifamee biyya ture. Anatullee dura isaa hojii argate. Inni naannoo waggaa muraasa lafa taa'ee hojii dhabe. Ani dhufeen asitti hojii argadde Burraayyuun ta'a. Yeroo kana naaf bilbilee dhufeera gara Finfinneetti dhufeera. Mee biyyisi haalli barnoota haalli hojii barbaachuu kun naaf hin taane argachuu hin dandeenye mee waan argitee hojii banaa natti himee naaf jedhe. Tole jedheen ara maal jechuudha kun sitti immoo qofa miti wal argina fira qabaan dhufee naannoo fira isaa taa'ee jechuudha. Isaa booda wal argine haala jiru hundumaa hojii isa jedhe kan hundumaa akkan isa quunnamu waan arge vaakaansii bahu gita hojii qullaa bahu hundumaa siifan hordofan jedhe haala kanatu jirruuti
haga mana kootti dhufee yeroo tokko tokko dhufee kana waliin bulu akka waliin jiraan roonsiin jedhuga innis mana firaa ta'a. Garuu si bira dhufaa jechuudha. Na bira dhufa. Waan qabu waan mindaa mootummaarraa argaddu waa xiqqaattu iyyuu malee waliin qooddannee jiraachaa turre jechuun ni danda'a. Yeroo kana jaalallee koo kana faana wal barsiisuun qaba. Isa akka obboleessaatti ilaala. Qaama tokkorraa yoo hin dhalatiin malee waliin guddanne, waliin baranne, waliin waan baay'ee argineerra. Guyyaa tokko waameen jaalallee koo sin barsiisaa kan akka lubbuu kootti jaalladhu marartee koo sin barsiisaa ati kana booda obboleessa ishee taataa fi isheen immoo siif obboleettii taati jedheen guyyaa tokko sagantaa wayii qopheesseen wal barsiisee jechuudha. Wal barsiisee erga wal baranii booda haala kanaatiin waliin jiraachuun eegalame. Wanti si ajaa'ibu yeroo hojii barbaadachuuf deemullee qarshii wanta hojiitti deemee barbaadatu kan taaksiitti kaffalatee deemu laaqanallee rakkisuu danda'a. Gatii laaqanaa ishee kana qabadhu jedheen waa kiisuu keessaa qabu muraasaan an kennaafi. Jaalalleen koo kunillee guyyaa boqonnaa keenyaa kana sanbataaf dilbata boqonnaa qabna. Sanbataaf dilbata maal dhuftee buna danfistii nyaata qopheessitii. Yeroo kana gaa inni gaa obboleessa koodha mitire wal barsiiseera obboleettii isaati. Manatti dhufee nu faana yeroo dabarsaa jechuudha. Yeroo boqonnaa keenya nu waliin dabarsa. Haala kanaanii otoo jirruutii naannoo 2014 dhaga kan dhufenne. Naannoo 2014 otoo hojii barbaaddatuuti naannoo ji'a 8 2014 kana hojii argate. Hojii argatee ramaddii eeggachaa jira. Bakka ramadamu naannoo fagoodhaa naannoo kanatti ramadanne waan ta'eedhaaf ramaddii immoo akka kamisaati kan nutti hime torbee dhuftudha jedhe. Wixataa hanga jimaatti ta'uu danda'a. Guyyaa san beekamu waan ta'eedhaaf ramaddii nu kennu meeqa ramaddii sana naan eeggadha jedhe nutti hime. Yeroo kana jaalallee koo kanaatiin egaa nu harkaa deemaa jira nu biraa deemaa jira. Mee waan gaggeessaa wayii waa qopheessinee gaggeessaa wayii goonaafin jedheen. Ani koo yaada kana si kaasuuf kan ture na dursite malee naan jetteen. Qophiin sun akka qophaa'u isheenis barbaaddeetti jechuudha. Sirna gaggeessaa akka gaggeeffamuufi. Jennaan tolennee wanta baasii barbaachisu haga qarshii itti ba'u sana tilmaamnee baasnee keenye akka kamisaati guyyaan kuni isaatiin bilbilee waamne torbee dhufuudhaan nun jedheera miti egaa guyyaan ramaddiitti fudhatu guyyaan san beekamu kan qabnu sanbataaf dilbata kanadha. Qophiin nuyi gochuu qabnu sanbataaf dilbata kanadha. Kan nuyi sirna gaggeessaa isaa gochuufi qabnu. Jennaan dhufee wal fudhannee baanee sadii taane hoteela deemne nyaata dhugaatii otoo dhugnuti waa si karoorsinee qabna. Anaaf jaalalleen koo waan si qopheessinee qabna sirna gaggeessaa wayii qabna xiqqaattuyyuu malee nu harkaa fudhadhuuti sirna gaggeessaa si gaggeessina jennee hin barbaachisu maal rakkoo qabana nuun jedhe amma humna keenya nu harkaa fudhatisi. Nurratti waan gochuu dhiisuu keerra nu harkaa fudhadhu gaafa sanbata guddaa qophii kana si qopheessina. Qophii sana irratti immoo hiriyoota keessa nus karaa keenya hiriyoota keenya qabannee si qophii sana gaggeessinannee mari'anne nyaata keenya nyaanne dhugaatii keenya dhugne haasofne taphanne isa gaggeessine. Isa gaggeessine anaaf ishee wal biratti hafne jechuudha. Anaaf ishee wal biratti hafnee haasofnee isheenis mana firaateessitti barnoota kana baratti. Isaa booda ishees nan gaggeesse jechuudha. Naannoo manaan otoo hin geenye illee xiqqoo fi adda baanee kun egaa kamisa galgaladha kan ta'e. Kamisa galgala ta'ee barii kan jimaatatti bari'u yeroo hundumaa gaafan koo warri bakooti fuula koo dhiqadhee uffata koo uffadhee gaafan hojii deemu sagalee isheen dhaga'u taanaan bilbilee fi sagalee isheen dhaga'u taanaan natti tolu guyyaamti illee naan ifuuni.
ganamaa ka'een bilbila kana bilbileefi bilbilli hin hojjetu. Egaa chaarjiidha fixee waan fixeefidha taa'ee shakkeen dhiise. Guyyaa nan bilbileefi jimaata guyyaa sana jechuudha guyyaa sun hojjetu. Maal taate ammas naannoo isaaniitiif isaan badeeti moo maaltu mameeti ammas bilbilli ishee kan cufaa ta'een jedhee galgalee dhufe galgalan bilbileefi galgalas bilbilli hin hojjetu. Egaa waan biraa yaaduun eegale. Mana beektaa bakka isheen teessu mana firaa sana si barsiisteetti? Na barsiisteetti. Mana firaa sana na barsiisteetti. Deemeen beeku ka bakka isaan jiraatan bakka isaanis kireeffatanii jiraatu. Jarri sunis bakka isheen teessuun kireeffatanii jiraatu. Malee seenee isaanis nan beekan. Anis isaan beekan malee isaan nan beekan. Haala kanaatiin otoo jirruuti galgala sanas bilbilli hin didee kuniga jimaata galgala akkasitti hirribni sekeendii tokkoof natti dhufnee waan jedhe soban ta'u. Akkasumatti nan bariisee jechuudha. Sanbanni duraan dhufe bilbilan hojjetu guyyaan bilbilan hojjetu yeroo kana waan biraa yaadeen hiriyaa isheetti bilbile. Hiriyaa isheetti gaafan bilbilu bilbila arga kaleessaatii yoo bilbilli ishee hin hojjetu maal taateetii wal argataniitti waliif bilbiltaniitu jedheen gaafadhe. Anumtu si gaafachuufidha. Waa'ee riiserchii wayii tokko ni marii aannannee turre bilbilli ishee naaf hin hojjetu ani si gaafachuufidha naan jetteen. Egaa waan biraa yaaduun eegale garuma lubbuutu shakkuun eegale. Yoo bilbila jalaa hataniiru ta'e bilbila biraatiin naa bilbilti maal taate. Kanaan dura mudannoo waan namni ishee hordofu yookiin immoo waan namni faana walitti buuteen qabdu. Gara kamittiin shakkee gara lubbuuttiin shakkee maal taate mucayyoon kun jedhee. Akkasitti ammas sanbata guddaatti isa bari'u kana sanbata guddaa guutuusaa akkasumatti harbi malee hin bulee jechuudha ammas. Sanbata guddaa maaltu jira? Sagantaa jira. Mucaa isaa gaa sirna gaggeessinaaf jennee mareeneera. Yeroo kana maal gochuun qaba isaa bilbiluun qaba miti? Maaliif callisee yoo dhufe amma manni qullaadha. Ani ofii koo seenaa biraa keessa jira. Arga jimaataa ta'e hanga sanbataatti. Yaaddoo guddaa dhiphuu guddaa keessa jira. Nan bilbilee fi ganama sanbata guddaa ganama gaafan bilbiluu fi bilbilli isaan hojjetu. Kansaas hin hojjetu. Wal fudhatanii badanii moo? Maaliin beeka gani? Otoon beekeera ta'e immaa maal gochi kan hundumaan dhibbaddaare maal gochi kan hundumaa yaaddaare. Ani koo du'aaf jireenya isheen barre ammayyuu maal isheen irra akka jirtu hin beeku. Haala kanaatiin gaafan bilbilli hojjetu. Kanaaf kana gidduutti immoo guyyuma lamaan jimaata waliin argine sanbata xiqqaa waliin argine. Kanaaf kana gidduutti ramaddii sana kennaniiti gara baadiyyaa deemee bilbilli isaa kan didee niitoorkiitiin bahuutidha yaadee gan. Waan biraa maaltu nyaachaa jireenaan. Tole jedhee sanbata guddaas bilbilli hojjetu sanbata guddaa akkasitti inni oolee jechuudha guyyaa guutuu akkasiin oolee. Tole jedheen dhiisee ammas hiriyaa isheetti nan bilbilee hiriyaa isheenis deebii kalee sanaa deebistee tole wanta haaraa jiraatee sin beeksanaan jettee tole inni adda baana. Haala kanaan haaluma samman taasee kanaan jedhama guutuun taa'e. Osoodhuma sagalee ishiin dhagahin Otuma sagalee ishiin dhagahin jedhama guutuu. Bakka sana deemtee gaafachuuf yookiin hiriyoomsa ishii ergitee bakka ishiin naqxee gaafachuuf yaaliin goone? Bakka maatiin jiraatamu. Maaliif yaaliin goone ree? Mana sana nan beekani. Mana sana maaliif hiriyaa ishee ofii makoo qaama naqee gaafachuuf deemeera naannoo sana. Qaamaan hiriyaa maaltu na barbaachisa reesaati sana an jiraachuuf du'aa ishee hin beeku. Hiriyaa erguun nan barbaachisu qaamaan ofii koo deemutu anaaf furmaatadha malee. Yeroo kana gaafan deemu namoonni akkasii as keessa jiraatu jedheen gaafan gaafadhu. Torbee lamaan dura gadhiisanii deemanii naan jedhan. Baay'ee. Torbee lamaan dura gadhiisanii deemanii. Eessatti hin barbaada reemman. Bilbila hin qabu. Bilbila maatii sana hin qabu. Dura sitti meeraan isaan beekaman isaan hin beekun jedhee. Torbee lamaan dura gadhiisanii bahaniiru gaafa naan jedhani
maaltu na fudhata reenaan. Lafti banamtee na fudhattu kaattuu qabaaddeef samiitti ol hin ba'u. Guyyaa sanaa ka'een yeroo isaan jijjiirratanii naan jedhu mana jijjiirratanii naan jedhan sana jireenya koon jibbe. Hiriyaattiin bilbila argachuu hin dandeenye. Maatii isheen bakka jiraattu sana deeme argachuu hin dandeenye. Yeroo kana egaa mucayyoon kun yookiin hin duuteetti yookiin waa taateetti tilmaameen ta'a jechuudha. Haala kanatu hin jiru ji'a 2 booda bilbilli haaraa tokko naaf bilbile. Nan kaasee eenyudhan jedhee nan beektu garuu dhimma wayii tokko sitti taasa'a. Maalidha dhimmi isaa? Dhimma maaliitu tureen jedheeni? Dhimma jaalallee kee fi dhimma hiriyaa keetii naan jedhe. Nama biraatu sii bilbila jechuudha. Naa bilbilee nama biraatu naa bilbilaa. Innaan lubbuutiin jirtiin jedhe jalqabanii dhimma jaalallee kee yeroo naan jedhu isheen lubbuutiin jirtiin jedhe. Waa biraa isa boodaa soofta miti ree? Lubbuun erga jiraattee booda. Isaa booda nattaasoo eegale. Tola jedheen dhaggeeffadheen. Jaalalleen kee fi hiriyaan kee wal fudhatanii badanii ji'a 2 duraa. Eessatti wal fudhatanii badan eessa jiraatu bakka kam jiraatu adaraa natti himi. Bakka isaan beeku. Akkamitti si amanu reen? Maal jedhee si amanu reen? Wanta an amansiisu waan tokko 2 jedhee naa kaa'e. Tole jedheen fudhadhee. Kun akkamitti ta'an jedheen. Garuu si jala garagalee jaalallee kee si jalaa fudhatee deemuu jechuun safuudhas qaaniidhas. Ilma Oromoo tokko obboleessa isaa jalaadha manaa fudhate yookiin jaalallee fudhate jechuun hin ulfaata. Miidhaa murteessuuf natti ulfaata naan iyyuu. Egaa irrilleen boo ani keessa kootti hin boo'ee dabarsee fixe silasii waan hin godhuun qabu. Baay'ee ulfaataadha. Hojii man hojjechaa turetti illee hojii kooratti illee dhiibbaa fidaa ture sii galee. Yerootiin baheen hin seenu hojii. Yerootiin hin ba'u. Guyyaa tokko na dhukkubee jedhee nafa. Guyyaa biraa sababa biraan uuma.